Sinii galee dhalli keessan isiniif hin guddatiin isiniif. Abaaramtuu wayiti. Abaaramtuu rabbiin si abaaree si uume jechuudha. Amma sababa kan keetitti haadha kee abbaa kee arrabsiiste. Hayawaana kalbii. Balaan dingataa gadi isinitti taa'u. Teessanii koomentii barreessuu bicha sammuu furrii baattee deemti bara. Sammuun ishee sammuu furrii. Mana barumsaa ta'e isaan tuna caallanaa. Ani mana barumsaan jaalladhu. Gin manni barumsaa nama hin jijjiiru. Dhala namaa ofii of jijjiiree malee. No. Dhalli namaa yoo of jijjiire. Amma shamarran footoo kaawwattee sir. Shamarran dirasi jecha badaa footee xalgooti. Barri jaalallee ishee biraatti gammachuu guyyaa tokkoon qabdu bara. Dhuftee immoo sirriitti aarii isaanitti baate jechuudha. Shamarran. Dhiirris akkasuma. Jaalala gahaan laatu. As koomataa'ee garuu kan xiyyiitii tokkosu isadha. Xiyyiitii tokkosu namni san caalachuudha. Gin jaalallee isaatiif jaalala gahaan laatu. Dubartii hin kabaju jechuudha. Siigalee moo siingalle. Kanaafidha nuun kan dhiira arrabsinuufi. Kanaafidha kan dhiirarraa dhukkee kaasnuufi. Kanaafidha haadha keessaniif abbaa keessan bira kanan ga'u kan gootan. Kanaafidha. Itu nan kabajinan si kabaja sitti fakkaata. Abbaan qabdu hayyawaan. Haadha fi abbaan qabdu waata. Maaliin jaallatun? Itu nan kabajin sin kabaju. Muka yaabbadhuuti mukarraa sirbi dhaqiti. Muka gogaan hudduu keetti tolaa galu. Maal abbaa keessanii nan gootu. Maal abbaa keessanii nan gootu anaan. Namni dhuguma na barbaadu kottu boqotaan jiru siifan erga'an. Kobbootaan jiru siifan ergaa kottu yoo dhuguma dhimma narraa qabdu na barbaaddu ta'e. Hudduu haadha keessanii keessan haaduu sinii kaa bara hin beektanii sin gaa. Hudduu haadha kee keessan haaduu sii kaana sii ol. Intala gootaa ta'uu koo hin beektanii? Biyya keenya koo caakkaatti kan galu dubartiidha bara. Siigalee kan caakkaatti galu dubartiidha. Kanaaf hudduu kee keessan sakkiinaa gadi sii kaa hin beekta miti. Hudduu kee keessan sii saqaasii gadi. Jaalalli haadha keessanii gadaa badu. Waa'ee jaalalaa, waa'ee kana akka na biraan geenye tokko keessatti deemachi rakkattuun barbaadu'an rakkattuu sammuu duwwaa maalan godhu hiyyeessa maal godhu jaalalaa oduu mataa'ee oduu odeessuu koomentii jala taa'ee barreessu beekee shaayii naman gaabbasu beekee naman qabatu beekee deemasiiti iji dhaqee hojii jedhu maal godha asirraa nama asirraatti sammuu isaa fi karoora isaa addaan hin baafne ani irri tokko yoo natti bu'uudhaaf karoora qabaatte waa'ee sooshaal miidiyaa kanaan yoo natti bu'uudhaaf dhufta ta'e qophaa'ii kottu. Qunxurroo kee keessan sakkiinaa gadi sii ka'an gaaffii takka malee. Keessan sii kaa'ee borsaatti baattadhee jiran beektamne. Wayii dammoo warra dubartii immoo barbareen ija keessanitti si'achisinii naqa. Yoo dhufta natti buutu ta'e. Barbaree isinitti yoo fagaara keessa gargar qabeetti isinii naquu dhabellee ija keessanitti barbaree asii achi isinitti facaasa. Yoo nama taate kottu natti bu'e. Eessumatti yoo na argitan vilaajootti na argitanii bakka qophii Oromootti na argitanii bakka sargii yoo naqe na argitanii anoo nama dhokatee jiraatu miti anoo nama bakkee keessa jiraataa ooluudha. Even wanta akka yeroo fadhu qulluman deema katti kottaa. Shamarran barbareen ija keetti sii naqan beekta kanaati. Kottuu natti bu'i sooshaal miidiyaarra maaliif kana haasofte jedhiiti kottuu natti bu'i. Fagaara kee immoo gargar qabeen barbareetti sii dabalachuudha. Gaafan ija keetti barbaree sii naqee ka'u fagaara kee immoo gargar qabeen barbaree gaditti sii naqatattis. Warra dhiiraa immoo hudduu keessan haaduu sinii baasa'an. Hudduu keessan haaduu sii baasa. Yoo dhimma qabaatte kottu yoo dhimma qabaatte. Wal sodaachuun amma hafe seete. Wal sodaachuun gaafa kiisii kee keessaa fuutee naa kaffalte ta'a. Anaafati kan wal sodaannu kiisii kee keessaa fuutee yoo shaayii kana naa bitte of course zimmechuu na danda'a. Kan jiraataa yeroo ana kan dafqa kootiin bulaa yeroo ana shintibeetiin dharabaan tajaajila miicee jiraachaa jira. Maal abbaa keetu si galche waa'ee keenya? Maal abbaa keessanii si galche? Maaltu si galche? Akkan barbaade waan ta'e maaltu si galche? Bukoo kan keetiitu hin beekin. Waa'ee kan keetiitu sirree. Amma kan taa'e nama arrabsu baay'inaan immoo jechuudha. Kan dhiira fuudhe. Kunis jira kana faatu jira baay'inaan immoo. Ofii isaaniitii biyya Arabaa keessa ta'anii dhiira isaantu fuudha. Tamalkatu. Dhiirri yoo nu arrabse masaatii ammaa kana waan jennu qabu. Dhiiraaf birrii kaffaluu, mana kiraa irraa kaffaluu, nyaata dhugaatii isaa kaffaluu, paantii isaa bituu. Sii galee? Mana kiraa isintutti kaffalaa deebitanii birrii mana kiraa irraa darbee immoo nyaata dhugaatii isaa waan hundasaa dhiira kan fuudhu dubartiidha biyya Arabaa keessatti. Maal abbaa keessa hin gootu? Ani immoo fuudhu dhiira. Dhiirri sanaan nan fuudhu anillee dhiiran fuudhu. Hin barbaadu dhiiruun. Kanan biyyaa ba'eef dhiiraaf miti. Kanan biyyaa ba'eef birrii lakkaa'uudhaafan biyyaa ba'e birrii ari'uudhaafan biyyaa ba'e. Sii galee? Isaanis deebi'anii yeroo waa tokko dubbattu lakkaa madaa isaaniitti tuttuqaa jira waan ta'eef hin aarsaanii.
deebi'anii na arrabsu jechuudha. Mana banatanii kan na arrabsu shamarranii baay'inaan. Dhiirarra caalee immoo. Maaliif isaantu dhiira fuudhe? Isin dhiira fuutanii bar. Argaa keessa na nyaatu. Angurra korona yaa waan fedhe yoo jetta wanti fedhe yoo dhufe ani hawwiin asuman jira waan isin gootanan argaga. Haga gubattanii haga duutanii haga sooshaal miidiyaan kun dhumutti numan jira. Maaltu dhufa ree gadi? Maalta ta'u? Badaatti nan argitani bakka badaatti nan argitani. Waan na gootaniin qabdan. Dhuguma namni dhugaadhaan na barbaadu kottaa bootaan jiru siniifan ergaa. Dhugaa rabbii lukeeshinii siniifan ergaa kottaa bootaan jiru. Mee waan isin na gootanan argaa dhiirasa ta'uu dubartiisa ta'u jechuudha. Dhiiras dubartiis kottaa bootaan jiru. Kottaa lakkoofsi koo kunoo asirra jira. Namni lakkoofsa koo wallaaleen jiru. Lokeeshinii kan kooti siniifan ergaa rakkoo tokkoon qabu lokeeshinii immoo anatu siniif erga. Mee kottaa mee na bira. Kottaa mee akkana arrabsitan asirra teessanii kottaa qaamaan wal ilaallaati jechuudha. Shamarranis kottu. Dhugaa kottu. Waanan sedhiisuusti fakkaataa barbareen ija keetti si naqa dursasa siin barbaree ija keetti si naqee deebiseen fagaara keetti barbaree naqee qarratseen sooshaal miidiyaa irra gadhiisa. Isa booddee yoo hidhame rakkoon qabu. Bakka kun hojii kooti nama dhufeef jechuudha. Sooshaal miidiyaan gorsallee narraa fudhatanii jirta. Isin ilaallatu. Kun sirroofnaan maaluu sirraanaa mana? Kun sirroofnaan manni maqaa keetiin lubbuun koo maqaa keetiin ana akka kootti kan kooni mataa irraa manni maqaa keeti lubbuun koo iyyuu maqaa keeti jireenyi koo hundi maqaa keeti yoon illee isarsichi du'uuf hin yaadu ati dubartii jabdu dubartii na jaallattu ta'uu na agarsiifte ta'an ta'e yoon maaluu sirkatti dhiisee du'e yaaddoo hin qabaadhu deeme ka siddata allaa yoo ta'a yaaddoon qabaadhu jechuudha. Akkasii akka yaada kootitti waan dabaltan yookaan waan irraa hirriftan yoo qabaattan dubbadha. Wanni jedhee kun akkamii warri dubartiin jaalala beetti dubartiin keenya jettan waan dabaltan qabdu yookiin waan danda'u godhe jira. Ayyee munaa naatti fufu. Okay, dogongoro osoo hin tahin akkami beektaa amma jaarsaa amma habiibii ta'uu mala beektaa wallaalaa ifii abbaa gorfataa yoon ifii isiin waan kanarratti hin beekne namuu lafuma dhalateetuma lafa bu'eetuma waa hunda baraa yoon ifii isiin hin beekne ni barsiifata akkaataa isiin ta'uu qabdu ni himaaf. Yookaan sireerra ta'uu mala yookaan akka ifitti hawwitu. Fakkeenyaaf amma namni takka baheeti bar jaartiin tiyya akkasii bar habiibtiin tiyya akkasii jeeti beektaa dhiirtiin ala bahee komata. Komachuu san dhiisee akkana naa tahi. Fadhiin tiyya akkana taateen fadhaa moor jaalalti teenya ni idaatii wal gorfatanii akkaataa wajjin deemuu qaban isaaniin murteessee. Beektaa jaartii xiqqeesseetti fakkaata malee if xiqqeessu jira amma. Saniifuu akka wal akka jeeraatti kuni dhibbatti laateera dhiirri gaafa haadha manaa fuutu yoo akka ammaa kana hin beekne akka ammaa kanatti itti madhu gaangee fi dubara abbaa dhubatu leenjifadhu akkasan jaalladha akkasan fedha akkasan barbaada jedhi gaafa fuutee manaan galtu itti madhu. Mana keessatti itti himadhu waan ati feetu si godhuuf qophiidha. Maaliif jaalalaatutu wassana bakka kana. Kanaafuu gizee walii kannu wal dhagahu. Daa'ima jechuun ijoollee al tokko waan tokko jaallatanii itti galanii jennaanii akka ijoollee daa'imaa jechuudha. Eenyutu daa'ima abbaa fadhatu karaa hundumaa isaan agarsiisee waa hundumaa isaan barsiisee gara sirriitti isaan fida jechuudha. Shamarran illee al tokko nama jaallatanii dhiiratti heerumanii jennaanii akka dhiirri godhee barbaade ta'uu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma osoo heerumin duraa akkuma jettee of qabuu akka barbaadanii uffata maal gosa garaa waan attraakti nama godhu waan akkasii uffatu maal godhu garuu erga heerumanii booda
waan abbaan manaa isaanii fedhu akka abbaan manaa isaanii fedhu ta'uudhaaf isarraa waan eeggatanii fi abbaan manaa isaanii akkas waan isaan ittiin jedhee karaarra isaan buusu waan isaan barbaadaniif ta'e. Kanaafi erga fuutee booda akka barbaadde wanna ittimtanii fudhatu isaan bari. Al tokko nama jaallatanii jennaanii akka saansiisaa beekutti hin fuunellee dhagaruu saansiisaa gaafan argu shamarran al tokko eerumanii nama jaallatanitti eerumanii jennaan akka barbaadde gochuu dandeessaa jechuudha. So kana sirreessii kana gochuu kana tapha keessaa waa hundumaa itti ibsitee waa hundumaa haala salphaadhaan jijjiiruu dandeessaa jechuudha. Jaalala ishii fedhii ishii osoo hin qabaanne maallaquma ishiin qabu san laaleetuma akkasuma maaloo sin jaaladha yookaan immoo akkasiif du'e naawwan jedheetuma faayidaadhuma ofiitiif jecha itti deema. Ishiin gaafa sanoo maayidaa na jaalata jetteetuma jaalalama dhuguma jaalala dhugaa naa qaba jetteetuma itti deemti jechuudha. Amma yeroo baay'ee shamarree wantoota baay'eetu irra gaasii wantoota baay'ee mudata ishii mudata beektu. Maayidaa inni garuu faayidaadhuma isaa saniif itti deema malee ishiidhaaf yaadee ani itti deemu hin jiru. Shamarreenis amma asitti dogongora hin qabdi irris dogongora hin qaba yeroo baay'ee jechuudha. Wanti irra deddeebi'ee nama mudatu jechuudha. Maaliif gaafa maallaqa ishii san itti siqee irraa fayyadamee faayidaa isaa san wanta fayyadamuu qabu san fayyadamee ishiin gaafa harka duwwaatti haftee maal godha irraa ba'ee baddeema. Maal godha ammas immoo itti achi dhaqeetuma kan biraa akkasumatti qaayaa'u inni baree isaaf barnoota waan ta'eef iyyuu faayidaadhuma mataa isaatiif deema. Ishiidhaaf hin yaadu waan ta'eef ofii isaatiif yaada waan ta'eef iyyuu ishiidhaaf yaada hin qabu waan ta'eef inni ofii isaatii itti fayyadamuudhaaf yookaan immoo jiraachuudhaaf amma jiraateetuma akkasumatti achis deemee asis deemee guuruu bare waan ta'eef akkasitti gara biraas deemuu danda'a. Garuu immoo maaltu jira bakka kanatti ani dhugaa yeroo tokko jaalalli dhugaa yoo jiraate maal ta'adha? Jaalala dhugaa wal jaalatanii walitti galanii jaalala sirriitti wal jaalatanii jaalalli yeroo kana jiru dhugaa yeroo durii jira yeroo abbootii keenya jira abbootiin keenya baay'ee wal jaalatu jaalala ni beeku sirriitti. Kan ammaa garuu jaalala hin beekan. Maaliif hundi isaaniitu faayidaadhuma mataa ofiitiin walitti deeman bakka malee wal jaalannaa waliin gallee bultii keenya ijaarrannee daa'ima horannee waliin amma jiraanna kan jedhu hin jiru. Kanuma faayidaa mataa ofiitiif walitti deemu malee faayidaadhuma mataa isaa isuma of fayyaduudhaaf ofitti garaa isaatiif kan deemu malee kan waliin jiraanna jiru hin jiru. Maaliif ani amma yeroo tokko shamarreen biyya Arabaa jirtu waan baay'ee nama ratti inni sun akkamitti achi ta'anii amma maallaqa ishii kan hojjettu isarratti ergiti. Inni garuu yoo biyya keessa jiraate maal godha? Ishiin hin agartu miti sila asitti dubartii biraa wajjin baallaqa yookaan maaliif yookaan dubartii bifa bareedu laaleetuma ishii wajjin akka barbaade ta'a. Ishii sunoo achi taa'ee amma yookaan mana ijaaraa birrii akkanatti as ergi birrii amma kanaa ergi jedheeni birrii irraa guura. Inni maal godha? Unkaan kan mana ijaaru dhisiiti garagaleetu waan masaa yaaduma mana ijaaru sanuu qabu. Garuu maal godhan shamarran biraa wajjin asitti akka barbaade ta'a. Ishiinoo achitti gubattee maal jettee maallaqa ishii sanitti ergitii dhuguma ijaaraa jira waan namni manas jireenya keenya gaafananis gaafanas achi galee wajjin gallee anis nan boqadha jettee akkas gooti ishii itti ergiti. Inni yookaan jala qopheeffatee shamarree san kan achi jirtu san gatee maallaqa ishii irraa guurratee ishii biyya keessa jirtu sanaan akka barbaadetti wannoo jedhee ishii wajjin yookaan bultii horatee daa'ima horateetillee ishii eegaa ishii sunuu maallaqa ishii irratti ergitee gaafa dhuftu gaafa galtu harka qullaatti hafti. Shamarreen baay'ee yeroo baay'ee sababa kanaan ifaa biyya Arabaa keessa galanii lammata illee deebi'anii achi deemu. Maaliif yeroo duraa san hojjetanii waan hojjetanii lammata aariidhaan achi deemu jechuudha. Kanaaf warreen dhiirattis ta'ee warri shamarranittis ta'ee osoo jaalala dhugaa walii qabaannee bareedan itti fakkaata yaadni kiyya kanuma galatooma.